يا قدير يا حكيم يا موتي دجي سمي حديث القرآن خير من جاسس حكمي يا قدير يا حكيم يا موتي دجي سمي حديث القرآن خير من جاسس حكمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أبلينكيا warreen sagantaan torbaan keeysaa guyyaa sadi qaburraa hordoftan guyyaa kamisaa waa'ee waanuma mana keenya jiru keeysaa faayidaa isiidhaatii fi bu'aa isiin namaa qabdu karaa da'ummaatiin isinii dubbachuu deemaa. amma sa'aa tanarraa qabdanii akkana dhaggeeffattaniin afeerraatiyyaa asirraa qabeetii yoo rabbi jee kunoo dawaaniin isin garsiisuu deemulleen as jira isin garsiise jechuudha. na hordofaan isiniin jaa wanniin isinii dubbatuu deemu har'aan tana waa'ee shifuurraa isin barsiisuu deema. yoo rabbi jee waan naa mul'ate isinii hima. shifuun akka harargeedhaatti warri harargee shifuu ja'an warri immoo naannoo biraa shumfaa ja'ani amaarilleen feexoo ja'an akka habashaadhaatti jechuudha. isiin isiniin garsiisa kunoo tana jechuudha. isiin shifuun tana yoo rabbi jee faayidaa isiin qabdu asirraa qabeetiin isinii dubbadha jechuudha. faayidaan shifuudhaa dura mataa isii hoggaan isinii tuttuqu mukni shifuun sun irraa magartu mukni isiidhaa nama dhullaan itti baheef dawaadha. bakka dhullaan dura bahuun itti hoggaa guban isan dhullaan sun achumaani badaa na qaama namaa keessatti hin deebi'u jechuudha. gara biraatiin dhukkuba tokko namlaakaa jedhan ka qaama namaa irratti bahuu jira afaan oromootti. dhukkubni suni hoolallee ni jedhanii waan qaama namaa keessa deemullee ni jedhan. isii baala isii san walitti qabanii oo'isanii yoonii fi jala isii kana jala waan qaama namaa irra baheessan akka jala kana naanneessanii oo'isaniin irraa bada jechuudha. amma shifuurraa waan gara keessaan dubbadhu gama firiidhaatti hoggaan deebi'ee waan isiin faayidaa garaa keessa qabduufi fi alaan namaa qabduun firii isiinirraa isinii dubbadha jechuudha. shifuun ilkee namaa ta dhukkubdulleef dawa. ilkee namaa ta gurraattumtullee yoggaanii fi isii fi xuuxxoo walii godhanii riganiin akka ittiin si waakkatan dawaadha jechuudha. karaa biraatiin ammoo nama qufaa hedduu qufa'uu daa'imaa wajjiin hoggaanii fi nyaatu isaaf dawa. gara biraatiin ammoo shifuun nama raammoo garaa keessaa qabu ka bineensi garaa keessaa jiru akka armaa gaditti isinii dubbachuu deemu kanatti dawaadha jechuudha. gaafa san akkam goota kuni amma khallii jedhaniini khallii kanani fuutaa fuuteeti arma keessa kuni daa'ima tunilleen shifuusani jechuudha. amma daa'ima kana asinnayna asitti eeganayne booda kuni daa'ima na hordofaa na dhaggeeffadha. kuni khalliidha. khallii kana armannayna daa'ima kana ni fuuna. fal'aana kana sadii takkaamoqaa kana sadii armannayna jechuudha. lafaan kaaya amma kana akkatti wali garagalchita isa kana wajjin hoggaa wali garagalchite ganama subii nyaataan duratti dhuga jechuudha. namni garaa isaa keessa raammoon jirtu raammuma feetillee haa taatu eega isii tana fudhate booda sa'aa takka nyaatarraa if qaba jechuudha. achi booda wanni garaa keessa isa jira ni bada. karaa biraatiin
shifuun maaliif da'oo yoo jenne nama hiddeen isaa dhukkuban hidda marxoo haa ta'u neervii qaamni isaa hundi lafee wajji haa dhukkubu isii tana deebi'ee namni sun akkami fudhata bifaan amma isinii hime kana osoo hin tahin tana irraa fal'aana lama fal'aana tokkoo fi nusa takkaahu mooqaa tokkoo fi nusa ganama subii ganamuu nyaataan duratti fudhata jechuu eenyu namni fudhatu sun nama dhukkuba lafee qabuu fi hiddeen isaa humnatti dhukkuban hattaa miilallee lafaa ka'uu haa dadhabullee karaa kanaan hanga guyyaa 15 itti fudhata yoo fudhatee dhukkubni isiin gargaartu dhukkuba hiddaa khalafee kana itti fayya jechuu yoo rabbiin fedhe fedhinnaa rabbiitiin izni rabbiitiin gara biraatiin ammoo isii tana guyyaa 10 ji'a tokkorra hanga ji'a tokkootti fudhatuu dandeenya ammaas maaliin daa'imaa wajjin ganama subii yoo fudhate hattaa yoo qaama isaa keessa dhukkubni goflaa jiraate yoo tartiibaa waan kana fudhate baatii takka guutuu takka ji'a tokko guutuu waan kana hordofe irraa fayya jechuu ammallee wooma shifuu tanarraayin isinii dubbachuu jira shifuun tun gara kaaniin nama jilbii dhukkubu jechuu namni tokko yoo jilbii isaa dhukkubee takka jilbii isaa iitawee bishaan jilbaa kajaan qabaatee jilbii isaa ka dhukkube isiin tun dawaa jabaa yoo suduudaan akka isaa himame kana fudhate gaafana isii tana rubu kiiloo takka fuuteeti bishaan oowwaa itti nayxa jechuu bishaan oowwaa itti nayxee isii fi bishaan kana walitti garagalchita hoggaa walitti garagalchite bishaan oowwaa wajjin fuuteeti lafa keessa namni jilbii dhukkubu hogguma takkallee dawaa jilbaa dhibdee jilbaatiif dawaa bakka cabsannaa gama isaa jalaa kanaan fuudheeti isii tana eega qooshaa godhee walitti daakee fuudheeti miila isaa kana gama jalaatiin jechuun cabsannoo tana gama jalaatiin fuudhee hanga jilba gubbaa kanatti diba jechuudha itti dibee itti hidhee bulcha maaliif killeen namaa takkaahu daboollaan jilbaa tuni qadaadaan isaa kuni gubbaarra hedduu tuquu hin danda'u jala kana itti jabeessee gubbaarra dibee hidha jechuu eegasanii akkasumatti bulaani hoggaa bule ganama ka'eeti waan itti hidhe san qilleensi akkan seenne xiqqoon firraa fuudhee bishaan uwwifata bishaanii fi soogidda walitti danfisee fuudhee bakka tanarraa dhiqa jechuu eega dhiqe booda loomii takkaahuu xooxxoo as kaa'eeti bakka isiin irra bulte kana diba guyyaa 3 yoonii fi akkana godhe itti jilbaa sun irraa baddi jechuu iznii rabbiitti gara biraatii warreen dhukkubii hirphaa himatanii jira hirphaa kana gama jalaa akka waan keessa qoreen takkaahuu wanni isii waraanaa jiru dhukkubuu jira jechuu dhukkubni sun namni sun hoggaanii fi taa'ee guddoo taa'ee deemuu fedhu hirphii isaa ni dhukkuba gama jalaatiin takkaahuu gama hoomee aanu kanaan ni dhukkuba jechuudha gaafana moo akkam godha shifuu tana fuudhee bifumaan amma ansi hime kanatti fuudhee isii tana danfisa eega danfisee midhaan raafuu takkaa'uu goommanzarii kan jedhan kana harka tokko isii tana harka tokko godhee shifuu tana harka 3 godhee walitti jiise jechuudha walitti jiisee isii tana qooshaa godheeti miila isaa ka dhukkubu san bishaan danfisa bishaanii fi soogidda waliin danfiseeti saanatti naqee miila isaa hirpha isaa ka dhukkubu san osoo dawaa kanan fudhanneen duratti bishaan oowwaa keessa kaaya jechuudha achi keessatti haga daqiiqaa 10 takka bishaan san keessa miilli isaa teessisee achi booda miila isaa san achi keessaa baasee fuudhee hirpha isaa kana diba itti hidha ni bulcha jechuu ganama ka'eeti bishaan oowwaadhaan akkasumatti firraa dhiqa ni fayya gara kaaniin ammoo waan qaama namaarratti bahu jechuudha dhukkubuma fedhee haa ta'u qaama namaarra bahu akka hoolaa kan jaan kana ammaas kara biraa kan itti firiin isiitun dawaadhaatu jira gaafana akkam godha isii tana fuudheeti
ajjaa takkaa'uu eesoo fi isii tana wali godhee khallii akka amma dubbadhee kanaan jiisa jechuudha. Soogiddaa itti godha. Soogiddaa fi khallii bishaan oowwaa xiqqoo khallii irra buusee jiisee bakka itti waa bahan san hoggaa itti hidhe ni fayya jechuudha iznii rabbiitiin. Gara kaaniin ammas shifuun namaa garaan kun iita isaa qabu iita tana fuutee yoonii fi isaa fi khallii wali gootee dibdee garaa addaatee namichi yoo kan ciisu taate ni fayya jechuudha yoo rabbiin fedhe. Ammallee gamaa garaa keessatti hoggaanii fi deebuu takkaahuu waa'ee dhibdee cobxuu yookaan dararaa fincaanii haa ta'u waa'ee garaa fincaanii gara kana jala hoggaa laalle shifuun faayidaa guddoodha qabdi. Faayidaan isiidha hoggas akkaataa itti fayyadamu jira. Shifuu tana fuudhee deema kiiloo takkaa wajjiin shifuu tanarraa fal'aana lama takkaahuu mooqaa lama fuudhee qacuurraa qacuu jira qacuu fuudhee fal'aana lama deema kiiloo takkaa wajjiin itti godhee ganama subii fal'aana lama haga guyyaa torbaa hoggaa fudhate dhibdeen cobxuu takkaahuu dhibdee rakkina gara fincaaniitti rarra'uu ni fayya jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa arraan tana wanniin isinii qabadhee dhiyaadhe hanganumaa waa'ee kanaatti rarra'uu torbaan dhufuu hanga tabiraatii walitti deebinuu nagaa naa jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.